Dibatni yookaan qibaasni rifeensaa kamiyyuu dheerina rifeensaan dabalu yoo rifeensi keenya uumamaan dheeraa ta'e malee. Garuu rifeensi kunuunsa gahaa ta'e dhabe jabina isaa waan dhabuuf yeroo isaa malee caccabee dheerina rifeensa keenyaa gabaabsa. Namni tokko akkaataa gosa rifeensa isaatiin dibata yookaan qibaatii gosa rifeensa isaa waliin deemu qofa osoo fayyadame rifeensa jabaa bareedaa fi ijatti hawwataa ta'e qabaachuu danda'a. Yoo yaa akkam jirtu viidiyoo kana irratti rifeensi ilma namaa wantoota garaagaraa miidhame akkamitti bifa uumamaa isaatti deebisuu akka dandeenyu gosa rifeensaa biyya keenyaaf dibata yookaan qibaatii filatamoo ta'an ilaallaa jechuudha. Video kana irratti waan isiniin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabatu kamiyyuu yoo qabaattan comment section irra naa kaa'aa. Chaanaalii koo haaraa yoo taatan immoo subscribe, like fi share gochuun irraanfatina. Nu faana tura. Namni tokko rifeensa hawwataa fi bareedaa ta'e qabaachuuf haala uumamaa rifeensa isaa sirriitti beekuu qaba. Akkaataa gosa rifeensa keessanii irratti kan hundaa'e rifeensa keessaniif kunuunsa gahaa goonaa rifeensi keessan bareedinaa fi jabina isaa eegee turuu danda'a. Rifeensi luuccaa ta'e bareechuu fi filachuuf humna baay'een gaafata. Rifeensi kardaaddaan yookaan jajjabaan immoo bareechuu fi akka barbaadametti faashineessuuf rifeensa kaanirra humnaa fi yeroo gaafata. Sababa kanaan kan ka'e namni rifeensa kardaaddaa yookaan jajjabaa qabu kunuunsuu fi bareechuuf waan nuffisiisuuf rifeensa keenya irra deddeebiin keemikaalaa fi ibidda garaagaraa saaxiluun amala dhaabbataa ta'a jechuudha. Sadarkaa miidhama rifeensa keenyaa hubachuu dhabuurraa kan ka'e immoo kunuunsa rifeensaa gahaa ta'e gochuu dhiisuun kan ka'e immoo jabinni fi bareedinni rifeensaa miidhamaa deemaa jechuudha. Kanaafuu rifeensa kunuunsa gahaa ta'e hin qabne bareechuuf jecha humnaa ol kan sukkubnu taana yeroo booda rifeensi salphaatti bubuqqa'uu fi akka barbaadametti bareechuuf ulfaataa ta'a jechuudha. Rifeensi immoo takkaa miidhamnaanii fi haala uumamaa isaa gadhiisnaan rifeensa sana muruu yookaan kutuu malee rifeensa sana gara duraatti kan deebisu dibatni yookaan qibaatiin hin jiru. Garuu rifeensi miidhame sun erga kutame yookaan erga murame booda rifeensi akka haaraatti jalaa biqilu sana bifa uumamaa isaa otoo hin gadhiisin yeroo dheeraaf akka turu kan godhu qibaatiin yookaan dibanni garaagaraa jira. Yeroo hundallee ta'uu baatu dibatni yookaan qibaatiin rifeensaa yeroo gabaaf dhiyaatan akkaataan itti odeessamuu fi haalli itti beeksifamu kastamarii yookaan nama irraa bitu hawwachuuf jecha humnaa ol jajamuu danda'u. Dibatni rifeensaa bifa dhangala'aa, bifa kireemii fi bifa spireen jiran kamiyyuu kunuunsaa fi bareedina rifeensa irraa kan hafe dheerina rifeensaa dabaluu hin danda'an yoo rifeensi keessan uumamaan dheeraa ta'e malee. Garuu rifeensa dheerina isaa uumamaa ala dabaluun haa dadhabamu malee rifeensa biqilee jiru garuu bifa gahaa ta'een kunuunsuun rifeensi bifa uumamaa bareedinaa fi jabina isaa eegee akka turu gochuun ni danda'a. Kana gochuuf dura amalaa fi gosa rifeensa Afrikaa sirriitti beekuun barbaachisaadha. Namoonni gosa rifeensaa Afrikaa qaban yookaan gosa rifeensaa biyya keenyaa dibata yookaan qibaatii zayitummaa guddaa of keessaa qaban otoo fayyadaman filatamaadha. Dibatni rifeensaa kamiyyuu kunuunsa rifeensaaf filatamaa kan ta'u rifeensa keenya guutuu isaa jiisuu fi amala rifeensaa uumamaa isaa fiduu fi sirriitti mul'isuu yoo danda'edha. Kanaaf immoo filatamaa kan ta'an dibata bifa kireemiin jiranirra dibata bifa dhangala'aan jiranidha. Dibata yookaan qibaatii gosa rifeensa Afrikaaf yookaan gosa rifeensa biyya keenyaaf filatamoo ta'an keessaa inni tokko dibata kookonaat ooyil jedhamudha. Dibatni kookonaat ooyil jedhamu kun dheerina kaarbanii jaanga 12 faataa asidii of keessatti waan qabuuf rifeensa keenyaa fi buqqee mataa keenya humna jiisuu qaba jechuudha. Kanaafuu dibatni kookonaat ooyil jedhamu kun rifeensa gosa Afrikaa sirriitti jiisuu humna waan qabuuf rifeensi akka hin caccabnee fi jabina isaa akka hin dhabneef filatamaadha jechuudha. Dibatni yookaan qibaatiin gosa rifeensa biyya keenyaaf filatamoo ta'e inni lamaffaan immoo dibata yookaan qibaatii joojobaa ooyil jedhamudha. Dibatni joojobaa ooyil jedhamu kun of keessatti vaayitaamin E fi vaayitaamin B kan qabatu yoo ta'u haalli qabiyyee isaa zayita uumamaa qaamni keenya oomishu wajjin kan wal fakkaatudha. Dibata kana yeroo dibattan salphaatti rifeensa keessan waan waliin ga'uuf rifeensi keenya waan sirriitti jiisuuf rifeensi keenya salphaatti akka hin caccabneef akka jabaatu dibata yookaan qibaatii fayyadudha. Dibatoonni yookaan qibaatonni gosa rifeensa biyya keenyaaf filatamoo ta'an kan biraa immoo dibata oliiv ooyilii fi shea batar jedhamanidha. Dibatoonni lamaan kun rifeensa gosa biyya keenyaaf faayidaa guddaa kennu. Garuu dibata oliiv ooyilii irra dibatni shea batar of keessatti vaayitaaminii baay'ee waan qabatuuf rifeensa dafee jiisuu fi jiidhina rifeensaa sirriitti waan eeguuf namoota rifeensa kardaaddaa qabaniif filatamaadha. Dibatni oliiv ooyil jedhamu immoo haala giddu galeessa ta'een jiidhina rifeensaa waan eeguuf yeroo baay'ee namoota rifeensa luuccaa qabaniif filatamaadha. Dibatoonni kan biroo gosa rifeensa biyya keenyaaf ta'an immoo orgaan ooyilii fi laavendar ooyil jedhamu. Keessumaa immoo dibanni orgaan ooyil jedhamu kun biyya Morookoo keessatti qofa biqiltuu biqilurraa kan hojjetamu yoo ta'u jiidhina rifeensa haala barbaadameen waan eeguuf keessumaa immoo namoota rifeensa kardaaddaa qabaniif filatamaadha. Dibatni laavendar ooyil jedhamu immoo kunuunsa rifeensaa irra gogina buqqee mataaf waan fayyaduuf keessumaa immoo namoonni buqqee mataa keessan gogee fi hooksisee si rakkiseef filatamaadha. Namoonni foroforii rifeensaa si rakkisu dibata yookaan qibaatii T3 jedhamu fayyadama. Dibatni kun foroforii hir'isuuf achumaanis rifeensa keessan bareechuuf sin gargaara jechuudha. Namoonni rifeensi keessan humnaa ol buqqee fi caccabee si rakkise immoo dibata yookaan qibaatii roozmarii ooyil jedhamu fayyadama. Ergaan fayyaa irraaf qabadhe isinii dhiyaadhe kana fakkaatu ture. Akkuma sila isiniin jedhe waan isiniin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan comment section irra naa kaa'aa. Chaanaalii koo haaraa yoo taatan immoo subscribe, like fi share gochuun irraanfatina. Guyyaa gaarii.